warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtu hordoftoonni YouTube channelii wal habru hundi keessanuu akkam naga keessanii fayyaadha. Nuti naga jirra alhamdulillah. Hadda wanto qabadeen dhufee jira haala salphaan akkaataa Ayibiitti qopheessanii kunniin wantoota na barbaachisanidha. As biratti kan argitan carqiidha. Carqii akka dhimbiibbaatitti nu fayyadu jechuudha. Kuni ka argitan firee xeenaddaamiiti. Firee isaati goggogaadha jechuudha. Kunniin aananicha Ayibiif qophaa'edha jechuudha. Karoojii keenya deemna nu faana ta'a. Akkuma argitan kana distii qopheeffadheen jira. Distiin koo eega qophaa'een booda Ayibicha itti naqaa jechuudha. Annan Ayibiif qophaa'e san itti naqa. Ani jarkaanii lama qopheesse isin akkuma barbaaddan gochuu dandeessu. Ibiddallee baay'ee jalan guddistanii gubachuun waan maluuf ibiddallee baay'ee jalan guddistanii jechuudha. Sana booda xeenaddaamicha firee xeenaddaamii san carqii dhimbiibduu kanatti naquudhaan hin guduunfaa jechuudha. Maaliif keessatti fireedhaan yoo naqe immoo keessaa guuruun isaa baay'ee nama rakkisa. Saniif mala kana mooree yoo fayyadaman irra bareeda carqii qulqulluu ta'edha. Akkuma argitan kana wanta kamiyyuu yoo mana ofiititti hojjetan irraa gammadanii baay'ee nama gammachiisa. Saniif jecha waa hundayyuu mana kootitti hojjedhaan akkanatti akka argitan kana kun qabannaadhaaf akkanaa toluu fi akka argitan kana guduunfee akkanumatti keessa godhaan jechuudha. Akkuma hafuurri xeenaddaamii itti bahuuf yoo san baay'ee namatti tola Ayibichi. Warroonni YouTube channelii keenyaaf haara taatan immoo like, share, subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Yaada keessanis nuuf barreessaa. Wanti sirreessuu qabnus yoo jiraate nu himaa. Waan isin barbaadan yoo jiraate wanti barbaadan yoo jiraate nuuf barreessaa. Wajjin turaa isiniin jennaa kan iddoo lamaan kaa'eera. Akkanumatti tursiisaa hanga murtaa'e tokko daqiiqaa meeqaa geenni fudhatu haga meeqatti inni gahe isiniif himaa. Akkuma argitan kana itti qadaadeen jira. Yeroodhaan laalaati yoo inni akkana ta'u akka irra hin jinnee waliin dhaa'uu dandeenya jechuudha. Xiqqeessinee suuta waliin dhoofnaa jechuudha. Suutuma jechuudha. Akkuma irra jalaan jennee fi akkanatti Ayibii hojjechuu dandeenya jechuudha. Suutuma kana immoo booddee keessaa baasnaa marii isinitti meera. Haaluma salphaan keessumaa fuunee tiraash gochuu bichaadha jechuudha. Eegaatiniin akka irra nu jalaan jenne akkanatti bishaan guuraa jechuudha. Adada gahuuf deemu yeroo gahuuf deemu akkana bishaan guuraan immoo eegaatiin waliin dhoofnaa. Inni yoo gahu
halluu fi jijjiira jechuudha bishaan kun. Okay, akkanuma ta'a deemaa kun hanga bilchaatutti akkuma argitan kana ta'a. Eegaa yoo akkana ta'u irra jiguuf akkana ta'a jechuudha. Isin yoo inni akkana ta'u eegaatumaan akkana gootu jechuudha. Hanga inni bilchaatutti akkanuma gootu jechuudha. Akka irra isin jalaan ganne. Okay, akkuma argitan kana eega inni akkanatti akka ta'e bishaan isaa halluu jijjiireen booda irraa cufnaa jechuudha. Amma irraa cufeen jira. Sa'a tokkoof akkanumatti tursiisaa jechuudha. Irraa cufeetumaan akkuma jiru kanatti sa'a tokkoof tursiisaa jechuudha. Okay, amma sa'a tokko booda eega tursiiseen booda kun akkanumatti jira. Amma sa'a tokkoof haa qorruuf akkanatti tursiisee ibiddarraa dhaamsee san booda hin dhimbiibne jechuudha. Okay, amma asitti qopheesseera. Kun dhimbiibduudha akkuma agartan. Amma bishaan isaa kana suuta cilfaadhaan irra kaasa jechuudha. Bishaan kana wanti suuta irra kaasuuf ayibiin yoo xixiqqaateetiin nannaa yoo gahee akkuma ayibiin hunduu garuma garaa gariin fufurdatees ba'uu danda'a, gariin xixiqqaatee saniif dursa bishaan irraa waraaba jechuudha. Akka inni jalannu hafuuf bishaan kana suuta irraa waraabee geesseen booda waan goonu isinitti agarsiisaa jechuudha. Bishaan kana akkuma jiruun suutuma akkuma waraabu kanatti haga ayibii agarrutti isuma irrumaa waraabnaa jechuudha. Bishaan kana gannam'ina gajjisina. Okay, sana booda eega bishaan isaa irraa fixeera. Kun akkuma agartan kana ta'eera. Sirri dhimbiibuu qabna waan ta'eef maxlayaan kee like akkuma carqiiti, dhimbiibduun kee akkuma carqiiti. Namni carqii dhimbiibduu qabdan immoo dhimbiibaan keessan gingilchaan keessan yoo qaawwi isaa babal'aa ta'e carqii jalaaftanii gubbaadhaan naqxanii fayyadamuu dandeettu. Kiyya immoo akkuma carqiiti dhimbiibduun kiyya qaawwi isaa baay'ee xixiqqaa kan ta'edha. San booda ayibicha finnee as keessa gannannaa jechuudha. Akkuma agartan kana sirri dhimbiibamee bishaan keessaa dhumatu waan qabuufi jechuudha. Okay, kana dhimgoonee booda bishaan isaa dafeen dhaabatu akkuma agartan kana itti qaqqabuu qabna jechuudha. Kun amma qaqqabaan jira. Jalaanii yaa'aa bishaan hin beeksisaa innu. Sorry. Kana gochuu qabna jechuudha. Ana ayibii baay'een jaaladha. Sanii jecha yeroo hedduu waxii qayyootii waan akka lukkuu wantoota adda addaa wajjin fayyadamuu dandeenya. Aynata irratti illee fayyadamuu dandeenya. Saniif sinillee. Okay, kun amma akkuma agartan firfir jedheera ayibiin kiyya bishaan keessaa dhimbiibee jira jechuudha. Kun ittiin dhimbiibuuf baay'ee naannaa jedha. Yoo gadi qabu sirrii gannaa qaba. Akkana sirrii qaqqabdanii yookiin immoo yoo waan akkana ittiin qaqqabdan hin jiraanne wanta ulfaatu fiddanii eega kana gubbaa isaa cuftanii booda waan ulfaatu roga keettanii illee keessaa dhimbiibuu hin dandeettan jechuudha. Bishaan kun akka keessaa sirrii dhumatu dhandhamni isaa balleessa waan ta'eef bishaan keessa yoo ture. Okay, kana booda eega kana gootanii kun meeshaa ayibiitti naqadhu ulee jira. Ulee qopheessee jira ejersaa. Gara meeshaa keenyatti naquu deemna. Kun akkuma agartan kana akkana jira jechuudha. Okay, kun meeshaa itti naqadhu ulee qopheessee jira ejersaan ulee. Hafuurri isaa baay'ee namatti tola. Yoo ulanii ejersa yoo qabaatan yoo urtan irra filatamaadha. Anamma ayibii koo asitti naqaa jechuudha. Akkuma agartan kanatti ayibii koo haala kanaan hojjadhee xumureen jira. Amma booddee irra wanti nu goonu xeenaddaamii yoo qabaatan moor osoo irra gootanii filatamaadha. Hafuura isaatiif baay'ee namatti tola. Xeenaddaamicha keenya irra keennee haala kanaan ayibii karama salphaa ta'een mana keenya qopheeffannaa jechuudha. Waan faana turtaniif hedduu galatoomaa. Yaada keessan naa barreessaa. Like, share, subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Waa iddoo irraa barachuuf deemna. Nyaata adda addaa, hojii harkaa adda addaa, wantoota adda addaa waa'ee daa'immanii wal barsiisuu deemnaa gara fuulduraa. Isin cinaa dhaabadhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii na wajjin gootaniif hedduu galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.